maaltu deemaa jira sila? Abboo maaliif kottu siin jedhe malee anne bahi biraa siin jedhe? Kottu jennaan ma dhufe an darbee gad darbee dhufe an wanni sinaa caalu hin jiru. Wanni sinaa caalu hin jiru jedheetumaan dhufe. Jaalfadiin maal ta'e immoo eessa jira? Obboleessa kiyyaana wanni naa caalu hin jiru jedhee dhufe an. Dhugaa keeti. Garuu mucichi garaa nama nyaata ibsa. Maal ta'e sila mucaan? Maal beeka rabbi sabrii isaa kennu. Viidiyoo wayii argite kan inni karaa baabura eeggatan gubbaa rooba keessa taa'u tokko. Oh my god. Ani foolollee walirraa hin qabnu namni sheer natti godhe. Maal ta'aa jira miidiyaan? Barsi biraa baheera. Sagalee kiyya dhagaarta? Si biraa baheera? Wallahi asirratti akka bahee jira akka biraa jira. Qoy akkasumatti taa'e sitti agarsiisa. Baatee jirta taane ibsaanillee bakka kutee yaa rabbii hiyyaatiin aganuu godhe kutee ibsaanillee. Sagaleen dhageettu? Kutee ibsaanillee yaa rabbi sitti hafne. Zimmi jedhe kunoo sitti agarsiisaa akka jiru. Ibsaanillee yaadaan kutee jira guys. Osomaan si dhaga'umoo? Wallahi akka inni bira jiru sitti agarsiisaa qoy maal gootu? Masiin si laalaan. Shuuf waan ofii shuuf akkana jiru akkana jiru. Si mul'ata? Mataa gubbaa si koree? Na korteen irra taa'aa jirta. Kunoo nama si jala jira laali. Bayi deebi bayi. Anatu bayaa qois bira. Bayi dadhiis amma taas takakkale kunoo. Ammas takakkale. Eeshi maal jetta mucaan maal ta'e naan jette seeti? Mucaan qalbii na cabse beekan dhugaa rabbi. Qalbii na cabse akka malee jira mucaan. Maal ta'een? Atan malaali onnee mucaa sanii akka tasgabbaa'oo barbaadde waan gootu beekta. Tokkoffaa maakiidhaan mana kenna kan jedhin. Uma fedhellee taanaan dhiiraa beektaa mucaan. Dhiira akka keetiiti waan ta'eef maakiidhaan atama wanni jettuun mana kan kee galsii kan kee hin naqin jettaan. Hin naqini isiidhaamu? Amma ganamaati hin jirtu gastii seenee hanga guyyaa sa'a 12 wajjin taa'a. Isii hin agarreen achiis awwalaati yersun. Waan awwalaati bara achi keessa jaalalaan seene atama maakiidhaan maal jetta tokkoffaa gastii hin galchini jettaan. Lammaffaa walumaanuu hin qoosini jettaan. Sadaffaa fooloo isaa ofirraa deebisi jettaan. Bakka injiraa miti haa taas gabbaa'u. Baay'ee fiigaa jira beekta baay'ee tokko fiigaa jira. Baabura caalii fiigaa raagaa chilaaletti. Oovariitti dhufe tuumaachiitti dhufe jechuudha. Kanaaf akkasitti as gabbeessinati mee haga dandeetteetiin jettee maakii dhoggeeti. Wayine maakii maal goote maakiin homaan balleessi homaa balleessaa hin jirtu jedhe. Yaa isii dhabaa balleessaa hin jirtu inni amma injiraa miti miira hamaa keessa seenee jira mucaan haguma gastii seenee isiin itti dudubbattee minaamina jejjettu sanitti jechuudha. Yookaan ammoo jidduu teessa lamaanii qabaa guddisa sootaan Oromoon hammataadha beekta. Sitti fakkaate inni maal isirra haga kaa'u si laalu ija? Maal lallafa jira kana laalu? Lallafa jira kana laalu? Ay konjiyeres biyyeen waan nama martu si laala saniif yeroo baay'ee akka arge. Ani lega hawwalaa si bira dhufeen beektaa? Kazaa rakkoon qabu laal anamma jechuun lallafa hin jiru ammallee onneen xiyya akka fooyyeetti hin cabdu. Anamma hanguma maakiin harkarra qaqqabdee kanarra hin qaqqabu. Anaa jaalala keessa jiru dhufeeti anaa simmeetii keessa jiru fiqirii keessa jiru dhufee jidduu kan koo dhufnaan ani hin beeku. Hanguma maakiin nama jalaa calliftee jalaa koo onna jettee kanaan callisu. Maal gootaan? Qaata bilookiidhaa fi haasayaan abbaarraadha.
maakiin garaa waan laaftuuf anarra garaa laafti anarra obsa qabdi maakiin. Ergitanyaan nyaazala jirti si dhagaatti waan kana mara akka gorsa sirraa fudhattamti qaba. Yaa maakiin amma obsa qabdi injiraa miti wannoo namaa eeddii sanii gasha jalatti malee anama waan akkasii hin danda'u ani hin danda'u. Dhugaa keeti maatiin mooraalii biraatiif miti yaa'u mucaan illee jaalachuu hin danda'a. So garuu ammoo jaalatullee akkan arganne beekaatuma jaalata isaa. Nama jedheeni bara haga kiyyatti itti hime argachuun sittiin ulfaata ati suutuma deemiin jedheen gamma nama lamaan ibidda qabatee bahee faana harka qullaa deemaa jirta ati suuta deemiin jedheen nama kan kootitti itti hime garuu libbeen isaa baay'ee tasabbaree jira haga achi ilaaletti. Asaasanesh. Yaa. Mucaa biyyaati sanirraanuu biyya takkaan nuun garaana nyaateera nallee. Gin? Amma akkamitti akkasii walirra jaalattanii karaa namatti hin dhufneen dhufe mucaa. Biyyatti zaroo dhaloon wali qabdanii? Yaa fagoo walirraa hin jiru safaruma akkanuma gamaa gamna wala karraa. Geemii beellamaa waliin taphadhaa kan mooyate haa fudhatu bakka. Maal isiin meeshaadha kan callisanii wannoon kennaniif? Bakka Oromoon amma gara kan kee jirtu irra caalaa bara jala san ta'anii sin sobdaa piraankiidha maaliidha akkasiyyoodha waan meeqa jedhanii bakka zim jedhanii jechuudha. Waan hin jenneen hin qaban waan hin jenneen Oromoon kaf goote ka inni jaalatee maraataa rogaalii kan Oromoon jettee isa kaf godhaartu garaana nyaataa jira. Waan Oromoon isa godhaartu garaana nyaataa bar Oromoon rakkoodha barra. Osoo amma maatiin siin adda baatee gara isaatitti illee deebitee gara isaatitti illee achi gara galteeti maashaallah baga ibsaa dhiifte jedhanii. Gara dandees Oromoon harka dha'uuf laayikii godhurraa cinqaan qabdu. Ashqaabaatiin Oromoon sun dhugaadha inoo. Gara barbaadde harka dha'uuf Oromoon. Yaa waannaan isiidha moo akkam? Waannaan isiidha maakiin bara majabduu taateeyyoo amma kaleessumayyuu gizee laalu gizee biraa bahii kootu siin jettu viidiyoo wayii ka waraaban argee. Maakiin hangana hunda jaalalaaf jimbiilfattee kutattee kaatee jedhee bakka hunda dalaggatee bakka mucattiin bakka jaalalaaf qorraaxuu jagnaa taatee bakka murattee kaatee waan jedhu wayin arginu jiraa miti. Jabaatte bakka qara duraaniin waa'ee daangaa cufuudha loluudha jechuudha kanarratti waan kanarratti cimtuudha. Amma ammoo bakka mucattiin bakka jabaatte waan jedhu anuma hayyuu na onnachiiste hedduu jechuudha. Kanaaf baqaam jabeessi ati hundaafuu ati jabeessi qabi. Ati sin lallaafin. Atillee akkasitti akkasii sanitti bilchaan mucaa qabi gadi hin dhiisin. Ammoo roorroo nama dhufte abbatu ofirraa dhooggata osoo ati jirtu namni biroo irratti hin roorrisin. Roorroo nama dhufte abbatu ofirraa dhooggata ofirraa dhoogge. Akkasii yoo namni geemii waliin taphachuu barbaadu taate deemi taphadhu. Looliin. Idris na eegaradhaan jirtu. Deemi Haadha jaaffatii loon maal ta'e qoy. Isaan jireef kiranyaa keetiin gaafattuuni. Sirrii na jedhaan kaasoo isa jiraadha. Na arsiteeni. Ani bari yoo isa aarsu warnatti tola akka qursiif akka nama qursiif misaa nyaatee itti isa aarsu. Atammoo akka bilcheessuu dadhabde mucaa qoy. Wallaa santu yaada natti ta'aa jira bilchaachuu didee bar. Facebook irratti kiyya tokko naa bilcheessu ijoolleen maal dalagaa jirti kiyya tokko kaan bilcheessa naa bilcheessa. Hin bilcheessa jedhee bilchaachuu didee bar. Jaalfatii loof miskiina bar. Hin jiraa miti bakka. Narra ijaasaa jira saniif jiru kiyya naa kaasuu didee. Wallaa dhugama ta'uun oolu. Abadan silaa liivii numa seena. Ammallee miiseen jiran illee onlaayinii hidhatee jira. Maaliif akka hidhate hin beeku ani. Miiseen jiraanis onlaayiniin isaa oofii jira. Takkaa onlaayiniin isaa oof ta'e hin beeku. Hadha immoo onlaayiniin isaa miiseen jiraanis oofii jira. Isee maaltu na harkaa fudhataa si harkaa fudhatanii maal jedhaa uummanni si maaltu maal na harkaa fudhata? Ati uummata irra ilaalin ati maal saambusaadha kasi harkaa fudhatan uummanni kasi harkaa fudhatan maal si harkaa fudhata? Maal na harkaa fudhatan jedhaa?
Abi binus si jira sinjira bar anas si jira abba isiti si jira haati seenaan alkaleessa teettee gisee inni asli bira seenee akkanatti haasa'u haati seenaa teettee akkanatti ilaalmuu kan bunaatiin akkana lafatumti maal jechuudha. Maal ibsaarraa fudhataa jira jechuudha itti akkana lafatumti. Dhufee amma jalaa qabamoo akka godha? Jalaa qabamoo akka godha? Sitti argate? ችግር የለም ወንድሜ ነው ሴምና ቆይ ማፊ ቀረት ኢንሻአላህ خير አቲ ወንድሜ ነው ይራማሊ ወፍት አጋሲት ወንድሜ ከችግር ነው ምን ሆነ ካንተ አይ ጀቹ ለትሜራ ካበራ ረኮን እንጂ ታዋቱም ለና Asima mali ifsaaye isi lubu koi me jala kaba asima mali ifsaaye ayo fam abadrugi naga what's going on bro wal dubbi saka mal today mar listen guys he talking with me about his from Fango. Bro, speak with him. Show Jina Sunjata. Kono la malan. Ana mabarakan mambira tae fule sake salala ramale nisan chati dafe. Also as comment yara tani as fule wallala sagale waliyadan. Although sagale sa as indaget sagale waliyadan. Me mal godu danda anbar. Why makan kirna ta sawjira. Makine sartin dufne. Sikoi Absa. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Akam sahibi? Naga wallahi alhamdu. Koi ajal gibe jalala taha caalun da kesan jechuudha. Galaanni gibe gitu nama ceesisu kan jedhu reefu daakutti jiranii jechuudha. Kanaaf ati jechuudha ati haadha faatee dhiifama naa godheeti. Akka ani dhugaan isii jaaladhe argee post with Emily, I believe. Guys, na amana, trust me guys. Chomini kuni dugaman jalatun. Ani, bro, guys, wan barba danin dema ipsan maki dugan jalatu. Silahin furature. Mfetti sahabi abo warisan itu ni jalata mane maki nama miti. Hagam mama lega jama. Family tap kodame ansinje de baro bolesa ko bar wana sinjere legen ne malatin. Okay, mana sudah tu. Rev jala sena jirani. Ati jalatte ma finfune ati shimehim. Jalatte yero era ujudurte ma finfune. Isimo. Argana cara argana ambar cara argana mali agabat halu. Wallahi. Bar register tafi. Kesamu. Ya mana ndebs mali. Kama karakon. Okay, mana sudah tani. Yo majala duga isi jalate mana sudah tani. Ani sal fadda amalle ilma biyatiyati. Jala lisan lengkap. Jala lisan. Ire sakka jetu jira. Bakka inda wandi isa si wajjin taa'e ani salfadda ilma biyya kootiti ammallee taree deebee asittillee nama biyya takka keessa waliin jirru an baay'ee qaanfadhaani kanaafuu murteessa makiidha jechuun jira inni qaanfii hin qabu taa'ee na wajjin haasa'uu qaba dhugumaan jaartii isaa taatee ka jaalatu taate aboo jaartitiyya kinoo itti godhee jira irraan haa dhaabadhu jedhee nikaa hidhatu gaafsan inni dhiisaa kan ammatti itti anaaf isaafillee seem carraa takkuma qabna wanti ni dheesse jaartii jabadhe jiru no wanda akkas hin dalagu shari'aan illee aadaa Oromoo illee kabeetu jaartii namaan tuqnaadha malee nama singilii abbaan barbaada jaalachuu danda'a. Ani tiyya taatuu fi ta'isaa taatu maakiin yoo murteessu hin beektu isiin hin beektu rabbii qofa beeka ta'een akkasiin taatu. Because haga maayitii wata karraan qabu waan ta'eef. Jaalli laayifii irra ta'anii we love you man kana wajjinaa sun kun biroo nothing. Mutakkaa miti kun. Wajjinaa sun asirratti peessi kuni jaalaa miti. Shigalami commenti manaman kennuun jaalaa miti. Yoo dhugumaan jaalateen asif fidee haala leffatu gaafsan haraamatti hin deemu jaartii namaraa dhaabadha shigalami isaaf. Warra jalaas ni galami marti keessaniyyuu. Haadha faate yoo wanti kuni dhugumaan isii jaalatu ta'e itti himin istillee himi. Walhaa fuudhanii nikaa walhaa godhatanii gaafsan ani wanti jireenya jaraallee duuguuf hin jiru.
wanti jireenya kiyyayyuu balleessuuf hin jiru irraa qusadhee ati erga qabamtee haasa'u tureera long time ago maybe waggaa 5 gaafa isin tiktaakiin sun dhufin dura kaasii beekun FB reegizii isin haasutu beekana waggaa 6 Itoophiyaa ture geessinaan waggaa 5 waggaa 6 hanga ammaati dildi ba'ama jaalalaa baadhattee timaatimii majaalalaa mandariinoo jaalalaa baadhattee deemu jirta yaa baadhadheetuma deema jaalala dhugaa barsi qabeennan gasiniisu qashtiitii wanni ati beeku qabdu yaa nan beeka gasiniisu garuu jaalattee dhabuudhaafi waan tokko laal I think understand jaalattee dhabuudhaafi gaafattee dhabuudhaaf osoo hin gaafatin ittiin dhukkubsachaa deemuun wal adda bar siigalee suni sirriidha siigalee garuu ani akkatti yaada turetti osoo carraa argadhee akka jaaladhu kana itti hime na hubatti na taraddaatii bakka dhugumaan na jaalatamu taa mucaa kun bannaatachuun makii baay'een jaaladha jedhee yaadaa ture dhugaa makii baay'een jaaladha narraa miidhinaani ani bar anta ibsaatti dhugaa ta'a kan keetti dhugaa ta'a amma dubbiin tiyya mataan kiyya akkana na dhayatee jira akkanaaf akkana lama fudhate maaliif ibsaa maaliif sin dhoggine maal si fakkaate haadha faaxeeto ani jaalala jechuun jammar jaalala jechuun walii hubachuu ati ani yoo maakii jaaladheen ofii kiyyaa bichaa gammaduu yaaduu hin qabu yoo ani jaalalli ani isii jaaladhu kun ka dhugaa ta'e yoo isii dhiisee isii an dhiisuun isii gammachiisa kabajaa jaalala kiyyaa ani isii qusachuu hin danda'a yoo isiin gammachuu taate jechuudha san godhuuf dammootu isiin dhuftee illee dhufee nikaa wal godhachuu qaban nikaa walaa godhatanii gaafa san gaafa abbaa fi haadha manaa walitti harkisuu hin dandeessu barati haati tiyyaayyuu yoo waan itti dhaqee ummii kana naa godhi jedhee ummaan tiyyaa okee naan jetti malee nama tokko dirqama an lafaa ka'ee waan san naa godhi akkas godhuu qabdaa hin jedhuun bara wanni kun amma isaan reef walitti dhufaa jiran reef wal bilcheessaa jiran waxiin isaanii jechuudha hin jiraa miti distii keessatti takattake malee bahee buddeen irra hin geenne gaafa bahee buddeen irra gahu ammoo isaantu beeka karoora isaanii akkas godhuu qabdanii ati jechuun hin qabdu kaa habiibii kiyya waan taate baalla. Wal jaalataniimi. Yaa. Jaala booda maaltu jira? Atamma akkan garaa kutadhu fadhuma qubeetti haa godhuu jedhaa jirta na fakkaate. Jaala booda maaltu jira? Jaala booda maaluma eegan? Eega jarri lama wal jaalatte maal eegaa jiran aga maaluma eegan eega jaalli jiraate? Jaalala booda moo? Ani wal barannaa erga wal barannee kaane booda miksi wal godhuun jira. Jedhama wal affeeruun jechuudha waan akkasiiti. Hagam barataan waggaa meeqa baratasii? Hagam barataan jaabaran waggaa meeqa barataa waggaa 6 barataanii? Maatii barnootiin barbaachisu. Ibsaan orga jaalate waggaa meeqa? Amnot beekan ibsaan orga jaalate waggaa meeqa maakii? Maybe waggaa 2 waggaa 3 ta'uu danda'a. Waggaa 10 naan jedhe na fakkaate ani kun bara isiin qabsoo irra jirtu irraa eegalee jedhee bara qabsoo irra jirtu irraa eegalee bara tiwiitariidhaa fi namni miidiyaan kunuyyuu hin jirre welkamsiisu miidiyaan kunuyyuu hin jirre namni tiwiitariin qabsaa'u san bara san irraa kaasee osoo jala deemu argite maal eegalee nagamma she is a girl guys she have to use her age guys maal eegaa nagamma idmeesitti fayyadamuu qabdu ittiin bareedni tun yeroo irra tareennaan akkammaa kanatti intiniin taatu si galee eega jaalatani maal eegaan laayifii keessan inni jireenya dhugaas hin jireenya balleesse bara amma badii bakka kanatti situ qaba eega jaalalli kan kee waggaa 8 isitu badii qaba bara an arganne bar ma faaxeeti bar yoo arganne chaansi arganne bar chaansi amma argadhee itti fayyadamu jira osoo isiin keessaan naa deebistee keessaan wajjin haasofte ammiidiyaatti baasin naasootu si galimi wanti kana godhe carraa dhabuu kiyya waan argatana fayyadamuu kiyya amma gara too gammachuu qaba akka jaaladhuun nama jaaladhutti meera ani yoo na dhabde siin homaa nan gaddisiisu because nama jibbitu dhabde nama isii jaalatu dhabde isinis ni galee so marii kana Taanzaaniyaa addee taa'inne sitti deebi'uu qabna nuti ana taanee abbaa taanee makii taanee waan kanarratti anis akka hiriyaa ishii wajjin nyaattee isii wajjin dhudhu si dhiyaattuutitti
waan kana gadi fageenyaan jechuudha itti yaaduu fi irraa yaaduudhaa fi waan kana itti onnu jechuu qabna malee akkanatti yoo lafaa kaane miidhama keetitu yoo na gaddisiisaa rabeet namni jaalala dhugaa tokko jaalate booda onneen isaanii miidhamti deetee nama biraa jaalachuudhaaf ammoo yeroo dheeraa si fudhatti santu na gaddisiisaa jira. Koi maakiinoo maaliif xiqqishin waa wayii dubbachuu dhabde laalan. Moo abdiin kutatiin ammallee anuma siin jedhe abdiin kutatiin. Abdiin muru ani haga duutti abdiin muru garuu isii maaliif waan takka dubbachuu dhabde dhuftee nama jaalatu dhugumaa yoo ibsaa jaalatte jaala san yoo dhagi ka jaalatu taate dhuftee waan aan jette because mi'aa jaalaa miidhama jaalaa waan beektuuf dhuftee waan aan jechuu qabdi ture. She quiet until now guys why? Maaf callistee gammaa. Sin jaaladhallee hin jenne si jibballee hin jenne jechuudha. Yaa si jibballee hin jenne si jaaladhallee hin jenne. Maaf badiidhaan dubbachuun isii jaalachuun wayi. Deebii takka kame isin sin deebifnati duukaa deemaa jirta. Yaa maal goone ani inni ibsee fi bara akka jaaladhuuf. An jaalaa bara jaalala qabee ibsee fi bara. Guys, by the way, Rafaatetiya namni kenna yoo ati si jaaladha jetteen akkati dhugaan si jaalattu akkati dhugaan si jaalattu yoo si beeke push si godha ignore si godha disrespect si godha si galee like jaala keessatti taphachuu dhafedha namni kenna kun waan Itoophiyaan guutuun qabdu garuu uummanni adiin kun waan akkasiin beeku ati gurraacha ta'e whatever bakka barbaadde maan dhufne dhugaan jaalattee jennaan accept you boo si qeebalan bakka jaala amanan ani jaallitti amanu sani maakii however idmee barbaadde maan taani however kaarishii jaaladhu waggaa dhibbaa dhaallee yoo lubbuun jiran akkuma dha jaaladhu jaaladhaan zaasi gaa it's never change man. Yes. Ati mee obsi hundaafuu ishee anamas hin jedhee obsi hin jarjarini ammallee emotional hin ta'ini namni yoo obse waa hundattuu bayaa gaafa obsitee jette bakka wayii galma wayii gahuu dandeessa bakki ati hin geenne hin jiru maal nadda waltan sila maal inni jala kana deettan hin ilaalaa maal sila haanni nagahuma wayi Galatoomi garuu haadha haadhe akkanatti tokko na bira teettee intii na godhuu keetiif bataam thank you. Hiisuu koo galatoom. Yaa anamma bakka hojiitti hojii dalaguu hin dandeenye saaba kiyya. Bakka barnootaatti I'm not a mood guys. I'm not a mood. Just teeshin ta'eera si galeemi. Osoo gaafsan dubbisuu baadhee haga amma teeshin ta'e kanan ta'u. Gaafsan seensistee yoo waan san itti namoo gaafsan guyyaa biraa deebitee na seesistu waan ta'eef hunda immoo guyyaa biraa gaafsan na seesistu waan ta'eef nan accept nan gootu jedhee waa jaadeef dubbachuu qabadhe waan san bakka waa waggaa ja'a daqiiqaa ta'a keessatti. Ati maa jaalala biraa moqortee hin